Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'eetu kun koorsii global trend irratti afaan oromootiin tuutoriyaalii isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 5 irra jirra. Paartii kanaan immoo kan wajjin laallu environmental issuedha. Egaan chapter 5 major contemporary global issuedha. Walumaa gala kanaas dhimmoota addunyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'anidha jechuudha. Egaan paartiiwwan darbe keessatti dhimmoota ijoo ta'an kana keessaa tokko laallee turre. Innis security issuedha jechuudha. Dhimma nageenya addunyaa yookaan global security issue laallee irra jechuudha. Isaan keessaa global terrorismii fi nuclear weapon laallee jechuudha. Paartii kanaan immoo kan wajjin laallu egaan isa lammaffaa irratti dhufu shantuqaa tokko lama global environmental issue wajjin laalla jechuudha. Dhimmoota naannoo yookaan eegumsa naannoo jechuudha. Egaan tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan Oliyaad Barattichadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti mana barumsaa seeraa irra hamma dhumaatti akkana faana taatan isin affeeraa miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamoo akka hin daganne kallattumaan gara tuutoriyaalii keenya irratti ceenaa jechuudha. Money, if not all, hunduma ta'uu baatillee jechuudha. Egaa problems of environmental degradation are transboundary in nature and therefore need an international solution. Dhimmoonni dhiqama naannoo environmental degradation dhiqamni naannoo kun jechuudha. Egaa transboundary issuedha yookaan dhimma daangaa ce'uudha. Daangaa biyyaa ce'uudha. Uumama isaatiinis ta'e jechuudha. Kanaafuu international solution furmaata addunyaawaa barbaada jechuudha. Sababni isaas dhimma daangaa ce'uudha. Dhimma addunyaati eega ta'e jechuudha. Dhimmi dhiqamuu naannoo. National policy measures essentially cannot cope with international environmental problems because the source of pollution or the impact of pollution may not be within a particular state's jurisdiction. National policy gosa lama jirenne imaammata national policy yookaan domestic policy kan jedhu imaammata biyyaa keessaa fi foreign policy imaammata ala. Kanaaf amma gaa national policy yookaan imaammanni biyya keessaa qofti jechuudha. Environmental problem rakkoowwan naannoo jechuudha. Rakkoowwan naannoo furuu hin danda'an. Kanaaf jecha maaliif furuu hin dandeenya? Because pollution or the impact of pollution may not be within a particular state's jurisdiction. Jurisdiction yookaan daangaa biyya sanaa keessatti ta'uu dhiisuu danda'a. Dhiqamni pollution yookaan immoo faalamni naannoo kan gaggeeffame jechuudha. Yookaan immoo impactiinsa sourciinsa maddi isaa jechuudha. Source of pollution maddi faalama naannoo sanaa daangaa biyyaatiin alatti ta'uu danda'a. Yookaan impactiinsaa dhiibbaan inni gaggeessu alaa dhufuu danda'a jechuudha. Status jurisdictioniidhaan ala ta'uu danda'a. Jurisdictionii biyya sanaatiin ala ta'uu danda'a waan ta'eefidha. Imaammanni biyya keessaa qofti furmaata fiduu kan hin dandeenye jechuudha. Kanaaf international solution furmaata addunyaalessaa barbaadaa kan jenneef kanaafidha jechuudha. Since the 1970s, the number of international environmental agreements IEAS 1870 irraa eegalee jechuudha. Waliigalteen addunyaawaa adda addaan waliigalteen naannoo irratti jechuudha ka'aa turee jira. Naannoo walqabatee waliigalteen adda addaa jechuudha. But however the problem is as it is. Ta'us rakkoon dhiqama naannoo akkuma jirutti jira jechuudha. Akkasumatti taa'ee jira jechuunis ammayyuu rakkoon environmental degradationiin jira mudataara jechuudha. Rakkoon naannoo. The most pressing contemporary global issue related to the environment, that means climate change and the global warming,
isaan kanneen lamaani jechuudha. The most pressing contemporary global issue kan naannoodhaan wal qabatu related to environment addunyaa ammaa keessatti jechuudha. Contemporary global issue kan ta'e dhimma addunyaa ammaa kan ta'e inni guddaan jechuudha gaa naannoodhaan kan wal qabatu climate change jijjiirama qilleensa baramaa fi global warming dha jechuudha. Ol ka'iinsa qilleensaati jechuudha yookaan ol ka'iinsa qilleensa baramaati. Isaan kun lamaan rakkoo addunyaa keenya ishee ammaadha jechuudha. Tokko tokkoon laallaga amma climate change and global warming jalqaba irratti ilaalla. Climate change jechuun egaa akkuma beektan climate change poses numerous and harsh challenges for sustainable development and its effects are be felt in all regions of the globe jechuudha. Climate change yookaan jijjiiramuun qilleensa baramaa rakkoowwan adda addaa rakkoo baay'ee fi harish ta'e baay'ee miidhaa kan geessisu jechuudha. Harsh challenge for sustainable development jechuunis guddina irratti dhiibbaa kan uumu rakkoo kan fidu jechuudha. And its effect are bu'aansaa immoo felt to in all regions of the globe. Naannoowwan gloobii kanarra addunyaa kanarra jiran hundumaa kan qaqqabuudha jechuudha rakkoon kuni. But degree of vulnerability varies. Ta'us digriin saaxilamummaa jechuudha adda adda ta'a. Naannoon tokko caalaatti saaxilamti, naannoon biraan ammoo isaa gadi saaxilamti ta'a jechuudha. Adda adda ta'a digriin saaxilamummaa. Particularly with developing countries and appear which have contributed the least to global warming but are suffering the most. Argitanii biyyoonni guddataa jiran fi biyyoonni hiyyeeyyiin jechuudha. Contribute the least. Kan isaan gumaachan jechuunis faalama naannoo global warmingidhaaf ol ka'uu ho'a addunyaatiif xiqqoo gumaachu garuu but are suffering the most. Baay'ee immoo miidhamu jechuudha. Ol ka'uu qilleensa addunyaatiif sababa guddaa kan ta'u biyyoota guddataniidha jechuudha karaa biraatiin. Garuu kan miidhamaa jiru immoo biyyoota hin guddanne biyyoota guddataa jiran yookaan developing countries warra jennuun yookaan biyyoota hiyyeeyyii kanniin kan miidhamu. Sababni isaas biyyoonni akkuma beektan biyyoonni guddatan baay'een warshaaleen fi indaastiriiwwan warri kun hundi isaanii warshaan niwukileeraas ta'uu danda'a. Kun hundu qilleensa ol ka'iinsa qilleensa addunyaatiif sababa ta'a. Kun immoo kan baay'atu biyyoota guddataniitti jechuudha. Biyyoonni guddachaa jiran yookaan hiyyeeyyiin ammoo isarraan kan ka'e ni miidhamu jechuudha. Effektii isaa isa alaa dhufuun isaanitti dhufuun jechuudha. Then 80 section of the conference of the parties to the UNA frame convention on climate change held in Doha in November and December 2012 also illustrated global climate change mitigation efforts are insufficient. The 80 section of conferencing kuni biyya Dohattidha. Biyya Qatar magaalaa Dohatti jechuudha. Doha jechuun capital city of Qatar magaalaa guddoo Qatar achitti taa'ameetu sessionii meeqaan 18 jechuudha. Dohaa keessatti Noovembarii fi Diseembarii 2012 taa'ame. Iffartiin isaa garuu yookaan dhamaatiin isaa insufficientidha still jechuudha. Yookaan gahaa miti jechuudha. Hir'isuu hin dandeenye mitigation climate change mitigation yookaan immoo qilleensa jijjiirama qilleensa baramaa hir'isuu dhasila. Kaayyoon isaanii insufficientidha jechuudha. Iffartiin isaanii yookaan dhamaatiin isaanii asitti Dohaa keessatti egaa biyyoonni yemmuu waliigaltee kana godhani in Dohaa Qatar keessatti jechuudha. Countries agreed and launched the second commitment framework
Kyoto Protocol that was commenced from 1st January 2030. Kyoto Protocol jechuun maal jechuudha? Qilleensa baramaa no, global warming hir'isuudhaaf waliigaltee taa'amedha. Waliigaltee taa'amedha. Kyoto Protocoliin global warming fi climate change irratti waliigaltee mallatteeffamedha. Kyoto Protocoliin kuni kan inni commenced ta'e yookaan kan inni ulfaa'e jechuudha. Yaadni isaa yoomidha? 2013 ture Jaanuwaarii keessa. Waggaa 7 booda xumurame jechuudha. Waliigalteen kun 2020 Diseembarii 31 2020 xumurame jechuudha. Kyoto Protocoliin kun egaa however several countries that had ratified the Kyoto Protocol for its first commitment period withdraw from it and decided not to join the second commitment period jechuudha. Kyoto Protocol biyyoonni baay'een warri mallatteessan yookaan ratified godhan booda dhiisanii bahanii waliigaltee kana keessa jechuudha. Waliigaltee kana keessa dhiitanii bahanii the Kyoto Protocol obligation states to reduce greenhouse gas emission jechuudha. Wanta achi keessatti irratti waliigalame keeyyata qaba gaa Kyoto Protocoliin achi keessaa tokko biyyoonni kamu greenhouse gas emission greenhousein bettu mitire isa sana hir'isu irratti waliigalteen gaasii greenhouse wan kan akka chloro maaliyetu carbon monoxide fa carbon dioxide chlorofluorocarbon warra akkasii kana greenhouse carbon dioxide ni yemmuu asii ol ka'u greenhouse jechuun ifa biiftuu irraa dhufu sana gadi uwwisa jechuudha. Yookaan immoo asii ol balaqqeessaa lafa tuqee yemmuu balaqqeessa'u akka manaatti yookaan immoo akka gadi uwwisa jechuudha. Akka inni ol hin baane just global warming yookaan ho'isni ol kaa'e jechuudha gaafa san. Ifti biiftuu asii ol hin baay'ee hin deemu waan ta'eef jechuudha. Greenhouse kana hir'isuu irratti gaasiiwwan greenhouse dabalan hin jiru. Minire warri nama maqaasinidha kan akka mainly tokko carbon dioxide jedhan dogoggoruu baadhee miteeniinis keessara chlorofluorocarbon warra akkasii kan hir'isuu irratti waliigaltee akkasiitu taa'ame jechuudha. Mallatteeffamee jira keewwata irratti. Keewwata isaa keessatti the greenhouse gas reduction goal set out in Kyoto Protocol remain largely unachieved jechuudha. Ta'us unachieved yookaan utuu galman ga'amin hafeera jechuudha. Gooliiwwan achi keessatti kaa'aman sun greenhouse gas reduction gaasii greenhouseewwan kana hir'isu waliigalteen jedhamu Kyoto Protocolii keessatti kan kaa'ame kuni utuu galma hin ga'amin hafee jechuudha. Jechuunis biyyoonni still greenhouse gaasii oomishaama jiru itti fayyadamaa jiru global warmingin dabalaa jira akka jechuutti gama biraati. Most of the developed countries have failed to achieve their reduction targets. Keessumaa biyyoonni guddatan greenhouse gaasii kana hir'isuu hin dandeenye. Keessumaa biyyoonni guddatan jechuudha. Countries that apparently have achieved their targets have often done so mainly through offshoring greenhouse gas intensive production operations to developing countries. Biyyoonni milkeessan illee jedhamu jechuudha. Milkeessan illee warri jedhamani karaa kamidha? Karaa kallattiitiin utuu hin ta'in kan isaan milkeessan offshoring karaa jedhamuudhaan jechuudha. Offshoring jechuun biyya biraa keessatti operate godha. Biizinasiin tokko productioniin tokko biyya biraa keessatti operate godha. Operationii jechuudha. Kana jechuun biyyoonni guddatanii biyya biraa keessa warshaalee greenhouse maalii kana fayyadaman biyya biraa keessattidha kan isaan hojjetan. Biyyoota developing country ta'an operations to developing countries biyyoota hiyyeeyyii yookaan biyyoota guddataa jiran kana keessatti greenhouse gas incentive production jechuun
oomishoota green house baay'ee gadhiisan jechuudha. Oomishoota kaarbanii qilleensa keessatti gadhiisan hin jiramini. Isaan sana biyyoota guddataa jiran keessatti opereet akka godhan taasisu yookaan akka hojjetan. Karaa biraatiin warshaa kaarboonii baay'inaan fayyadamu biyya guddachaa jiran yookaan hiyyeetti keessa hundeessuu jechuudha. Karaa sanallee milkeessine jedhanii yaadu ta'a malee milkeessuu hin dandeenye jechuudha. Offshoring jechuun kana dhagaa. Offshoring jechuun biizinasiin tokko yookaan kaampaniin tokko biyya biraa keessatti akka socho'u gochuu. Amma kan Itoophiyaa yoo ta'e Keeniyaa keessatti kaampanii sana Keeniyaa keessatti hundeessuu gadhaabuu jechuudha. Yookaan warshaa ta'uu danda'a. Well, meanwhile, since production technology in developing countries are generally more greenhouse gas incentive jechuudha. Production technology biyyoota guddataa jiranii baay'een isaanii jechuudha greenhouse gas incentive waan ta'eef offshoring has led to an increase rather than decrease in total global volume of emissions, thus frustrating the very purpose of the Kyoto Protocol jechuudha. Egaan gaafa akkas godhamu biyya sana keessattis operator godhu business sector suni ta'us biyya sana keessattis greenhouse baasuun isaa hin oolu jechuudha. Greenhouse gaasii baasuun isaa hin oolu. Greenhouse gas incentive. Kanaaf offshoringiin jechuudha. Offshoringiin hir'isuu caalaa global warming hir'isuu caalaa in dabalaa jechuudha. Ammas sanuma biyya biraa keessattis socho'ee biyya guddatan keessatti socho'ee volumii waliigalaa dabaluun isaanaaf waan ta'eef jechuudha. Amma yaada Keeniyaa keessatti yoo dhaabde fakkeenyaaf warshaa greenhouse gas incentive ta'e tokko jechuunis kaarbanii qilleensa keessatti baay'inaan warshaa gadi dhiisu. Keeniyaa keessatti utuu dhaabde Itoophiyaa keessatti hafe malee Keeniyaa keessatti kaarbanii qilleensatti gadhiisuun isaa hin oolle jechuudha. Kanaaf tootaalii yommuu walitti dabaltan akka addunyaatti waan ta'eef dhiibbaan inni fidu sanuma jechuudha. Hin dabala malee global warming yookaan ho'iinsa addunyaa hin dabala malee hin hir'isu jechuudha. Yaasiniin dhufeera miti yaadni isaa. Yaa kanaaf parpasiin Kyoto Protocol keessatti galmi kaa'ame galma hin gaamne frustrate ta'ee jechuudha yookaan caccabee hafee fiixan baane jechuudha kaayyoon isaan qabatanii. Gara itti aansinee kan laallu global socio economic issuedha. Isaan kana paartii itti aanuun laalla xiqqoo bal'aa waan ta'eef jechuudha. Egaan paartii kana jalatti waa'ee global issue keessaa jechuudha global environmental issuedha kan laalle dhimma addunyaalessaa kan ta'e keessaa dhimma naannoo jechuudha. Walumaa galatti tutoriaalii kanaan immoo toopikii lama kabar goone jirra. Global change, climate change fi global warming jechuudha. Jijjiirama qilleensa baramaa fi ho'iinsa addunyaa jechuudha. Ho'iinsa addunyaa. Nugaa hammana yoo jenne paartii taanuun maaliifan akkasitti qooda beektu akkuma isiniin jedhe daqiiqaa tokkollee haademu toopikiin tokko haaluma tokkoon xumuraan yeroo baay'ee toopikii biraa immoo daqiiqaa isaa yoo gabaabbates daqiiqaa 15 gadi hin ta'in malee tutoriaalii koo daqiiqaa 15 gadi tarii yoo argitan hin beeku hojjedhee beekan se'u yoo rakkoo sababni biraa jiraate malee. Kanaaf akkasitti akka qo'annaaf ta'uttiin akkas godha jechuudha. Kanaaf paartii taanuun immoo kan wajjin laallu global socio economic issues dhimmoota socio economic kan ta'an yookaan hawaasa dinagdee dhimmoota hawaasa dinagdee addunyaa waa laalla jechuudha. Paartii taanuuni
amma yoonaatti waan hordoftaniif ulfaadhaa miidiyaa dirree barnootaa waan filattaniif galatoomaa isiniin jedha. Obboleessa keessan Oliyaad Baratichaan ture. Tuutoriyaalii itti aanuun wal argina. Nagaan naa tura baay'een isin jaalladha. Ciao.